jechuun jira mitiiree wanti hundumtuu nama warqiin beenne biratti warqiin warqii miti noormaaliidha sibiiluma yookiin bilijlicii yookiin artifishaalima wayii fakkaata. So waa'ee umraa akka carraa ani gaafa nasi deemu Ustaaz Ibsaa Sultaan Alkeerii fi namoota jajjabaa wajjin an deeme Ustaaz Ibsaa sanfaa jechuudha. Innaa waa'ee umraa natti himaa amma eerpoortii teenya eerpoortii guyyaa tokko guutuu teenya akka carraa intiniin keenya tikeetiin keenya nu jalaa siqe. Waa'ee umraa na barsiisaa natti himaa gaa'irna gochaa maal na gochaa bakka umraa na jaalachiisanii gatii umraa bakka vaaliyuun ni qabu kana hundumaa na barsiisaa gaafa teennullee gaafa nyaannu gaafa dhugnu gaafa deemnu konkolaataa keessatti gaafa achi geenyu maal kana hundumaa sirriitti na hubachiisaniiru. Anillee inni dubbisa googil godheen dubbisa maalin faayidaan naa qabu maal sana sirriitti dubbisee jira. So gaafa achi dhiyaannu zaamaa baay'ata. Maal kanan maal yaa rabbi maaluma keessa nu fedhee baay'ee mana ajaa'ibaa ture. Innaa egaa ani lafa kaabaa sana waan an naqu naaf eeyyamamu natti hin fakkaanne. Kazaa isaan beeku waan ta'eef amma deebi'u Ustaaz Ibsaa fi Sultaanii naannoo sanatti dhiyaataniitu ija koona qabanii gaafa biraan naga'anii wallaahi waan narraa cite godaan hin wallaale. Yuuni fiilingi tasammaanyi bakka waan ta'e natti dhaga'ame. Jireenyi koo kun hundumtu qalalnaan jedhee waan hundumaan irraanfadhee nuni bakka jireenya haaraan jalqabe guyyaa sanarraa kaaseen yeroo keenya baay'ee achitti gatii dabarsinee fi gammachuu guddaa ani gammade gaafan shaadaa qabadhetti yaane gaafan kaabaa bira ga'edha wallaahi. Ajiib. Kuntuutti of ilaallee? Jechuun ani intiniidha ka ija koo qabanii nageessan sarpiraayiziin ta'ee achi dhugaa dubbachuudhaaf iddoon sun anaaf ani tokkoffaa dhiyeenya gara islaamummaatti dhufe lamaffaa wallaalaadha waan naaf eeyyamamu natti hin fakkaanne namoota gurguddaa namoota achi keessa turan isayyuu namoota arabaa namoota adii kana qofaa waan eeyyamamu natti fakkaata. So namni hundumtuu walqixa bakka sanatti abbaan barbaade mangistii ta'e abbaan barbaade garba ta'e abbaan barbaade ergamaa abbaan barbaade ergataa ta'e namni hundumtuu walqixa. Gammachuu gaafa sanaa maybe viidiyoo fudhachaa turan ijoolleen ani quban qabu ture. Wallaahi ani nan jilbeenfadhe isa booda imimmaan qabachuu dadhabe. Sababiinsaa iddoon sun anaaf iddoo naa malu miti. Egaa rabbii na filatee rabbii na jaalatee iddoo sana dhaabe. Wallaahi bataam nu tasammaanye miira yeroo sanaa ibsuu hin danda'u baay'ee. Mabruuk wallaahi baga rabbi si gammachiise dhugaa dubbachuudhaaf miira bakka sanaa nama dhaqee beeku qofa beeku wallahi maaliif beektaa nabichatu gaaf tokko qeeransi nyaateedha. Qeeransi nyaannaan uummanni dhufanii qabuu dhufanii madaa sana qorichatti goggodhuu fi manaamanitti dhufnaan abadan natti siqinaadha. Maal malee natti siqinaa maal barbaadda nama qeeransi kanaan dura qabee jiru qabamee qeeransaan madaa'ee fayyee jiru naa fidaa'e. Akkasiin barbaadanii fi nama qeeransi duraan madeessee jiru fidanii fi jedhan. Maaliif jennaan madaa qeeransaa nama qeeransi qabee qofa beekaa jechuudha. Akka wallahi. Fiilingii achitti namatti waan achitti si dhaga'amu nama dhaqee qofa beeka. Wallaahi al'aadiim. Ani gaafa dhaqu akkuma ati jette waa'ee umraa baradhullee waan kaabaa baradhullee sadarkaa kana hin seene abbaan kiyyallee alhamdulillah rabbil aalamiin hajjiillee godhanii jiranii umraallee godhanii jiranii waa'ee kana halkanii guyyaa nutti himu halkanii guyyaa waa'ee umraa waa'ee hajjii yeroo isaan nutti himanu bakka maaluma kana yeroo hundarra deddeebi'anii himaa ooluun jedhaan ture. Gaafa dhaqee achi ga'u wallaahi wabillaahi of amanuu dadhabe. Jechuun namni kun ana moo nama biraatii walii wallaale jechuudha. San booda ammoo guyyaa gaafa achirraa achi garagaltuuti fuula dugda kaabaatti deebistuuti kaatee yaaduu jalqabda. Wallaahi akkasi. Wanni hundi sitti hafee nyaannis dhugaatiin sitti hafee callifteetuma achi keessa jiraatte yookaan immoo deddeebitii achuma dhaqee si godha. Kana bakka namni yeroo tokko achi dhaqee gallaan dhukkubfataadha. Isa dhaqee hin argin caala isa argatu dhukkubfataadha. So kanaafuu baga rabbiin carraa san sii kenne abdii kiyyaa. Keessattuu namoota iddoo sana jaallachuu bira darbee namoota daawwaarra jiran warra akka Ustaaz Sayyaa, Ustaaz Xaalibuu Dallaa, Suudii Jamaal
namootan jajaaladhu bakka namootan itti dhiyaadhu namootan hawwuuf bakka kaabaa wajjin suura kaasii fi rabbi sinaa fidu jedheen suura erguuf jalqabe wallaahi. Innaa du'aa godhee fi rabbi duukaa dhaabe namootaaf hawwuutti ka'e achi dhaabadhe maal ta'a abaluutu dhufe jechuutan ka'e wallaahi. Innaa akkas ture waan hundumaa irraanfadhee ibaadaa qofa ture yeroo ajaa'ibaa ture obboleessi koo sultaa illee rabbi sarraa haa jaallatu ansaa waan ittiin deebisuu hin qabu baay'ee na jabeessaa natti himaa bakka wallaahi akkasi. Akkas rabbi haa kaffaluuf baay'ee namatti tola rabbiin deddeebisee rabbi si haa geessu wallaahi deddeebisee rabbi si haa geessu hunda keenya yoo rabbi nu haa geessu asumaanuu warra hin dhaqinillee warra dhaquuf hawwitanillee hunda keessan rabbiin isin haa geessu hunda keessan rabbiin haala isin haa mijeessu inni abdiillee anallee nu mijeessee nu geesse karaa nuti yaadne irra isinillee isin mijeessee isin haa geessu rahmata isaarraa malee kiisii keenyaan nurraan barbaadu rabbi ofiif isin geessa rabbi hunda keessan tokko manachi isin haa dhaabu warri as jirtan hunda keessan rabbi isin haa dhaabu milkaa isinis yaa abdii wallahi turtiin silaa kana caalotoo wajjin turree isinee halkan guutuu haasaa bulleeyyii illee haasawuun hin dhumu sillee atilleen karaa deemaa turtee reef manatti galtaa inshaallah sirraa gabaabsuu eeda yoo rabbi jedhe yeroo biraallee bal'inaan kan walitti deebinu ta'a mee dura wanni ati otoon dubbadhee jettee yaaddu an kan sin gaafanne waan kan otoon dubbadhee yookaan hawaasni dubbii kana naa dhagaye waan kana uummanni kiyya otoo naa dhagaye jettee waan yaaddu yoo qabaatte waasil carraa keeti. Okay, Ustaaz Abdoo koo galatoomii dhugaa dubbachuudhaaf yani fiilingii koo nan ibsadha karaa miidiyaa jechuudha barreeffamaanis ta'e karaa miidiyaa qabnu kamiinuu ni ibsadha yooni ammaaf hin dubbadhu ta'ellee Abdoo waan asitti machuu irraanfadhe jedhee nan barreessa booda Facebook irra. Bakka na yaadachiiste abdii bakka na yaadachiiste fooloo koo deebisi friendii koo deebisi. Bakka na yaadachiiste wallahi. Kan Facebookii moo? Kan Facebookii bakka na yaadachiiste. Wallahi hin beeku amma isinii deebisan itti maa. Ayyee Abdii Muusaa jedhaa deebisi piroofaayilii koo irra jira. Bakka na yaadachiiste waan Facebookii. Booda deebistaniis. Jadi gaafadha. Ingiliffa moo Oromiffa? Abdii Muusaa akkuma TikTokii kana gabaabaadha. Ammuma siifaa deebisu Abdii. Ammuma deebisu asuma irratti. Isin hunarraa qabdanii? Hin qaba dhugaa. Kuma 22 miti? Jazakumullahu khairan. Fixee jira. Wa'iyyaak. Kan hayyee tole boo amma meeshiin godhuu dandeessaa jechuudha rakkoon hin jiru. Inshallah. Eshi kan biraa ammoo mee dhaamsa nuuf akka waliigalaatitti dargaggoodhaaf dargaggeetti otoo dubbannu warra hin fuudhin dargaggeessa akkanatti yaa'u kana dhaamsaan qabdu ati maal jettaa? Facebookii marraan namaaf ustaas. Yeroo dhaamtu yaaqinatu please durarratti sayyaamee finnaa godhe please. Egaa namni hin fuudhin baay'eetu jira. Namicha tokkotu sangaatee ollaa isaatii fira namni hate sun ollaa isaatu hate. Innaa hatee dhufee gurguratee bira taa'a. Maal namitti sangaa kee hatte jedhe hattuun suni hin waraantu lejjiistu akkas goote akkas hin gootu innaan maal akkamitti ana hoosi'iyoo jedhee maa bira darbee fi Yaa nyaatu ollaa hataan immoo yoo hannan beekne dhiisu kun gowwaan maal kun ayyeebbo. Ana hoo jedheetu innaa taqilaalaan namaa asirra jiru baay'eensaa akka barsiisaa hoolotaa akka sayyaa akka diina yaasdagguu sumaan illee nan shakka abdishoo innaa rabbi isin itti fuudhuun jedha. Fuudhuu jechuun baasee waan gaariidha.
Maaliif jennaani namni fuudhu mucaa godhata. Namni mucaa takka godhate ana biratti akka nama kaafira tokko shaadaa qabsiisetti ilaalama. Abdii biratti Abdii Raggaasaa biratti. Miikinaatu islaamummaadhaaf nama tokko buuseera jechuudha. Islaamummaadhaaf nama tokko fideera, nama tokko dabaleera. Akkasimi. Akkana wallahi. Ya salaam. Kanaaf namicha daa'ii wajjin wal qixa namni fuudhee ijoollee godhatee islaamummaa irratti ijoollee isaa guddisu daa'ii addunyaa irratti beekamaa wajjin akka wal qixaatan ilaalanii ilaalcha godha garuu kitaaba miti hadiisa yookiin quraana miti. Rafeen bulu narra rafeen bulu. Wallahi kanaafuu namni hundumtuu hafuudhuun jedhaani. Maaligaa? Hafuudhu namni. Sayyaa mullee Sayyaa miti naa qaba. Sayyaa miti irraa kaafnan sa'aatii kana hin ta'u. Hin ta'u. Baarakallahu fiika Abdii dhugaa dubbachuudhaaf. Ishi xumura irratti ammoo dhaamsa yoo qabaatte yookaan ammoo akkuma waliigalaatti jeneraalii dhaamsa warra gara islaamummaatti dhufaniifis ta'ee warra daawaa godhuufis ta'ee eenyuufuu haa ta'u dhaamsa akka waliigalaatti ergaa dabarfattu yoo qabaatte jechuun dhaamsa namaa dhaamtu yoo qabaatte dirqama keessaafuu namoota gara islaamummaatti dhufaniif yoo nama kaaniin dhaamu jettillee dirqama dhaamta. Yegid. Haya ulfaadha. Serious dhugaa dubbachuudhaa fi namoota islaamummaa hin qabnee fi islaamummaan kun isa nuyi kufrii keessa teenye beenu osoo hin taane islaamummaan kun qulqulluudha waan isin jettan irraa bilisa. Islaamummaa kana akkuma sila jalqabaa kaasaa ture kana fudhachuu yoo baattan islaamummaa kana qoradhaa bara akka diina yaas dagguuf.